Salphanne jirra yaa uummata keenya salphina dhuman qabne xiqqeenya guddaa keessa jirra. Biyyattiin yeroo ammaa kana haala hamaa keessa jirti. Akkuma argaa jirtan obboleessi kee ilmaan kee hundi isaa dirqamaan osoo hin jaalanne waraanatti fe'amaa jira jechuudha. Sababni isaas mootummaan waraana akka jiruun waan fixatee jiruuf dirqameetiniin ummata waraanan beeyne ijoollee dargaggoo hidhachiisaa jira. Kanammoo ragaan miidiyaa irratti argaa jirtan godinoota guutuu Oromiyaa keessaa wayyaanee walloltan hidhannoo guutuu isiniif kenna jechuudhaan ijoollee dirqamaan fuudhanii waraanatti geggeessaa jiranii jechuudha. Biyyattiin maal keessa jirti kan jetturraa isiniif hima. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu Anreedii Adam Tube. Salphina guddaa haala hamaa keessa jira. Maaliif jedhaa? Biyyi takka waraana fixattee deebitee ummata dirqamaan hirmaachisuun tokkoffaa kufaatii mootummaa sanii argisiisa, lammaffaa biyyattiin dhumuu argisiisaa jechuudha. Maaliif kan itti deemaa jiran ibidda. Ijoolleen kun leenjii tokko hin qaban. Kan deemaa jiran fedhaanii miti. Dirqamaan deemaa jiran. Namni akkamitti guyyaa 2 guyyaa 3 si leenjisee waraana makalaakeyaatti si erga. Ibiddatti akkamitti si erga. Mootummaan kun teessoo ofii kursii ofii eeggachuudhaaf jedhee daa'imman xaraysiisaa jira. Nuti akka beeynutti seera addunyaati irratti jechuudha. Seera addunyaa maal jedha? Biyya takka birmadummaa waan jedhamutu jira. Biyyi ta'e biyyoota biraatiin walloltee waraanni kee akka malee yoo laaffifatee jedhe dirqama kan jiru maalinni humnoota dhukaasuu danda'an hidhachiisee ofirraa ittisuu yoo sunis dadhabame dargaggeessa biyyattiin qabdu hidhachiisee lolchiisuu yoo sun dadhabame ammallee deebi'anii hanga namoota gurguddaatti hirmaachisa jechuudha. Yoo amma biyyoota adda addaatiin walloltee biyyi sun sirra injifattee waraanni kee laafe jechuudha. Garuu kun immootu biyya miti kan wallolaa jiru. Itoophiyaadha ummatuma aangodhaafi namni teessoo ofii eeggachuuf jecha akkamitti humna leenjinee deeggarameetiin teessoorra turuu barbaada. Dhiiga qeerroo akkamitti ammas tola harcaasuudhaaf. Mootummaan kun dursa wanni of gaafatu qabu waa'in mootummaan kun maaliif laaffifate? Humni isaa maaliif kufe kan jedhu of gaafatuu qabu. Namni erga ummanni hin barbaanne, erga biyyi hin barbaanne, erga waraanni harkaa kufe, erga waraanni isa gate maaliif aangorra ta'a? Eenyuun birmadummaa wanni jedhamu sila Abiyyitu biyya moo? Biltsiginnaatu biyya. Maal eenyuun hime yoo aangoo gadhiisee maal ta'a? Abbaan barbaade haa qabatu. Giseessan odoo amma namni tokko gadhiise tokkoon qabataa namni qeerroo giddiin hidhachiisu hin jiru. Namni mootu warra dhukaasa beeku giddiin hidhachiisu hin jiru. Abbaan aangoo qabu dhufee waraan ofii leenjifata danda'u. Dadhaboo itti dhiisa sunillee. Namni teessoo ofii eeguudhaaf ilmaan Oromoo mana manaan dirqamaan akka bara shaabiyaasan waan abbaa keetti irra ga'e yaadadha. Waan akaakayyoota keenya irra ga'e yaadadha. Bara dargii keessa. Bara dargii keessa Itoophiyaa fi Eertiraa yeroo walloltu san dirqamaan dargaggeessa wanni jedhame manaan guuramaa ture. Ammallee akkasumatti jiranii jechuudha. Biltsiginnaan afaanii waan biraa isinitti haasaa ijoolleen fedhiin waraana seente maalii jette namni akkamitti fedhiidhaan ibiddatti seenaa yaa jara keenya argaa jira. Mee isinummaan gaafii isin gaafadha. Osoo akkatti dhumaatii argu kan warri waggaa meeqa leenjii odoo booji'amu ijoollee waa takka hin beekne kun deemtee akkamitti mee maal faayidaa isin haa himaa? Mee maal deebisti ummata sanirraa waraana san? Ijoollee fichisiisu bakka kaayyoon isaa namichi kun badeenu balleessaa gaafa isin jedhu kun ragaa wajjin immoo taa'uuf deemtanii reedii adammaan naan jettanii namichi kun ummata keenya fichisiisee Oromoo ummata wajjin diina taasisee baduudha. Kaayyoon isaa guddaan Oromoo fi saboota biraa diina walitti godhee baduudha ofii jiraataa jiru. Maaliif namni si eegu jiraachuu qaba bar biyya san keessa taangoo qabaatuuf. Namni si eegu jiraachuu qaba. Namni si eegu dhabamee jira. Gaafa dur Oromoo qabadhu, Oromoo siti, Oromoo mataa irra si baatti jennu hin jiruu jette. Dantaa Oromooti jette. Har'a garuu kursiin akkana si jalaa sosochootee jennaan hunduu asii muka sitti cabsee jennaan abaawoon asii magaalota hunda keessaa biltsiginnaa ariitee wayyaaneen achi kililii hedduu qabattee amma mootu kursii tana gadhiiseen deemu umoota taalloo irrattiin du'aa jedhe san gochaa jira war irrattiin du'a malee biyya tana gadi dhiisu jedhe bara waggaa 10 malee yoo dhiira taate ijoollee hin hidhanne ijoollee waan beeyne waraanatti fixinii atummaan harka keetiin hidhadhu dhukaas akka Dabratsiyoonii fi akka wannoo sanitti akka Geetaachoo Raddaa sanitti
Yoo kursis barbaadde yoo saba keetiifis kan yaaddu taate yoo Itoophiyaa jettu saniifuu kan yaaddu taate. Kaadiroota kan akka taayyee hidhachiisii bosonatti dhaqe. Dhaan dhoofsi jara dhaqeetiin. Geetaachoo Raddaa fa'aa gargaarsa biraan barbaadne bar ofii hidhatan. Ofii hidhatan. Biyya ofiitiif jedhaniit yoo aangolleef ta'e hidhatanii jiran bakka. Dirqama ofii baatan. Argite? Atillee kaadiroota ammayyitu warra diyaaspooraa guurtee galte san massaaraatti kennee ergi maal godhaa ilmaan hiyyeessaa ibiddatti ergitaa. Maaliif ilmaan hiyyeessaa aangoo keetiif jecha ibiddatti ergitaa? Maaliif nu banne siyaasaaf? Namni kun dhuguma Itoophiyaa tana dhaabee deemuuf immoo aangoo ofii dhaabee deemuu fi sirriitti hubachuu qabda. Namni silaa biyya saniif yaadu yoo jiraate diigumsa biyya kanaa hambisuudhaaf ofii dhiisaan sinii dhiisee rabbaa barbaadan achi kaadhaa dheebbata. Garuu aangoodhaaf jecha ilmaan hiyyeessaa konkolaataadhaan fe'ee dirqamaan jaalatee osoo hin taane guyyaa lama leenjisee akkamitti ibiddatti erga. Ijoollee keenya Oromoo warri na dhageessan achitti sinaa ajjeesu malee deemtanii lubbuu aarsaan taane kafalinaa. Yoo qalbii qabaattan poolisiin Oromiyaa qaroomtee jirti. Humni addaa qaroomee jira. Deemee wobotti makamaa jira akka jiruun argee jira dhugaaneessa akka jirtu. Akkuma isin argaartan viidiyoo gadi isinii dhiifne irra miidiyaa kana guutuu yoo argitan amma guyyaa har'aa kaleessa moo har'aa viidiyoo ajaa'ibaa tokko ka argitan taate hidhamtoota siyaasaa akka jiru maneedhaa keessa magaalaa takka guutuu to'atanii gadhiisanii jiran woboon jechuudha. Poolisiin Oromiyaa akka jiruun kan isaan waraanuudhaaf dhaqe akka jiruun deebitaniin yaamicha keessa raawwannee jirra harka kennannee jirra jedhanii harka kennatanii jiran. Arganii jiran bakka hayneessa akka jiru argan mootummaan kun maal akka barbaadu argan dhuguma uummata tana ceesisuu barbaade moo aangoo ofiitirra taa'uu barbaade kan jiru arganii jiran. Isinillee uummanni qeerroon argaa waan kana. Namichi isin balleessee baduu barbaada. Kaleessa dhagaan aangoo fiddanii har'a qawween fidaa isiniin jechaa jira isin gowwoomsuudhaaf. Abadan hin dhagayina. Ofii hidhatee bosona haaseen. Taayyeen hidhatee bosona haaseen. Hangaasan hidhatee bosona haaseen. Saaleen hidhatee bosona haaseen. Warri har'a ibiddatti isin ergu kun ofii hidhatee aangoo sanirraa turan. Maaltu isin dhaqe? Haala amma keessa jiru hubadhaa sirriitti ana isin hima. Namni birmadummaa jechuun maal akka ta'e hin beekne maal jechuudha? Waa'ee birmadummaatii fi waa'een kun maal waliif fide? Birmadummaan wayyaanee wajjini maal wayyaaneen humna alaati moo? Wayyaaneen Itoophiyaawidha. Lammii Itoophiyaatti. Siyaasas wal lolaa jiran malee waa'een daangaa biyyatti waa'ee biyya biraa taate birmadummaa wanni jedhamu yoo biyyi takka biyyi biraa wal gatte biyya keetiif dhaabatu birmadummaa jedhama. Kun biyya eenyutiif dhaabatta wayyaanee yoo taate daangaa ofiitiif lolti aangoo ofiitiif lolti. Malee lakki Itoophiyaa weerarraa nuti Itoophiyaa miti lammii biraati hin jennu. Uummata gowwoomsuuf birmadummaa jedhanii jechuudha. Maal jechuun namni teessoo fi eegsisuuf ilmaan lafaa dhufaa waraana odoollee hin jifne waraanatti ergaa warra amma dura jalaa booji'ame warra akkamitti beeytanii ijoollee waraana keessatti leenji'aa turte osoo jiin isaanii dhumin odoo leenjii fixeen fuudheetti kan naqe. Akka jiru wayyaaneen walitti guurteetiniin hidhatte ollayxee kaan boojitee kaan lafarra nyaachifte biyya jechuudha. Kanaaf rasaasa wayyaanee deemteetiniin hin qorrisiisin qeerroo na dhagaye. Achumatti yoo barbaade sittaa qorrisiisu rasaasa ofii. Inumaayyuu deemii wobotti makami carraa argamte kanaan. Deemiti fincila kee kaasi. Taa ilaali yoo dadhabde immoo. Warri har'a taayitaaf ba'u warri garaa dhiibbatee guuttate sun haa deemaniitiin hin lolan. Amma bar warra rakkatantu jira. Ameerikaa itti baqatantu hin jirre. Kanaaf akkatti ijoollee fichisiisuuf kutatan. Ameerikaan itti taqabbaltu. Silaa baduu danda'a. Sii galee deeggarsa Ameerikaa irraa cite deeggarsa Awurooppaa irraa cite nama ayizoo jedhuun dhabe Isaayyaas Afawarqillee jalaa callisee jira. Hin rakkate namichi amma dura waraana Isaayyaas Afawarqeetiin maallaqa guddaa baasee sii galee wayyaanee tumaa ture. Jarri sarkaa galtee warra addunyaa sodaatte kophaatti akka baarzaafii dhaabbatee hafee jechuudha. Inuma shakkii qabaan biyya san keessa jiraachuu isaatu. Inuma namichi kun badee jira. Ofumaaf walii galteen qaban Biraanuu Juulaa wajjin akkatti wal qaban natti fakkaate. Maaliif? Fuula Biraanuu Juulaa hin gadda argitanii jirtan akka inni jiru. Sinii galee maaliif?
sirri karaan isaan deeman sirrii ta'uu didi milkaa'uu didi hin injifataman garatti fiigan dhaban garatti kufan dhaban rakkoo hangana ga'utu isaan muudatee jechuudha. Kanaaf muddama kana qeerroo irratti ofirraa lafaan dha'uuf waraanatti ergaaran hawaasa keenya jechuudha. Kanaaf qeerroo fi qarree Oromiyaa rabbi sinaa eegu namoonni akka tasaa carraan kun isin muudachuuf deeme hidhannollee yoo isinitti kennan jalaa badaa. Yoo akka tasaa amma achi keessa jiraattee rakkattee jette dhukaasni eegallaan dafii harka kee ol qabi. Ani mootummaa dirqina erga jedhi lubbuu kee bilaashatti hin kafalin namni goota jedhee si faarsu hin jiru. Namni ati duuteef hin jirtaa kee maatis hin beeku. Mootummaa yoo ati duutu lakki kun waraana kiyyaa miti esi waakkata. Yoo ati qabamtu lakki kun waraana kiyyaa miti esi waakkata. Maal gootare? Warroonni biraa immoo raayyaa ittisa biyyaa jettanii sangaa keessan mana ayyaasina re'ee teessan mana ayyaasina mootummaan kun galee jira taree jira. Borsheenan keessaan baatan callisaa ta'a alaala baqa waan gootan dhabdan. Kanuma isin hidhaamaa egaan daawwattoota hordoftoota keenya turteerraaf qabnu kana fakkaataa reedii adamtuu namoonni chaanaalii keenya faariyaa taata sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a turtii gaarii naaf qabaadha.